mootummaan akka biyyaatti damee tajaajilaa ammayyeessuun itti quufinsa tajaajilamtootaa dabaluuf tarkaanfii guddaa hojiirra oolche keessaa tokko tajaajila iddoo tokkoo masoob babal'isaa jira. Amma bakki itti argamu giddugala tajaajila iddoo tokkoo Addis Masoob kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti. Mee giddugala kanatti tajaajiloota akkamiitu kennamaa jira akkasumas tajaajilamtootaaf bu'aa akkamii buusaa jira kan jedhu gara keessatti seennee kan ilaallu ta'a nu hordofaa. Akkuma waliin hordofaa turre tajaajilamaan obbo Biraanuu Habtuu jedhaman tajaajila waraqaa konkolaachisummaa haaressuudhaaf gara kana kan dhufan tajaajila kana argatanii bahuudhaaf daqiiqaa 24 itti fudhateeti kan jiru. Mee tajaajila akka kanaa argachuudhaaf dur yeroo hangamii jalaa fudhataa ture akkasumas jijjiirama bu'uuraa Addis Masoobiin dhufe kanas akkamitti ibsu kan jedhu isaanumarraa dhageenya. ችግሮቹ ዘርፈ ብዙ ነበሩ። Rakkoon kana dura ture walxaxaadha. Hojjetaan naamusaasin keessummeessu bakka tajaajilli jiru hunda hiriirri jira. Ragaan badifaa jedhama. Amma dabaree koo eeggadhee tajaajila hunda bakka tokkotti argadhee waan dur guyyaa tokko yookiin lamatti naaf hin xumuramne daqiiqaa 24 keessatti naaf xumuramuun jijjiirama guddaadha. Dhugaa dubbachuuf baay'een gammade. waraqaa konkolaataa eeyyamsiisuun dhufe. Tajaajilli isaanii gaariidha. Meedikaalli isaan dura bakka biraa deemnee turanii oomishni isaanii asuma guutuudha. Meedikaalli asuma nu godhanii kanaan dura xeenaa xabiyaa deemnee achirraa manga ትራንስፖርት deemnee bakka 3 bakka 4 deemnee turanii amma bakka tokkotti waliin nu qabameera. ለተገልጋይ እንግዲህ እዛና እዚህ የሚያሯሩጥ ነገር wanti tajaajilamaa asii fi achi fiiksuu hafee tajaajila hunda bakka tokkotti argachuun yeroo nuuf qusata. Dadhabbii fi baasii malleef saaxilamuurraa nu hambiseera. Hojumaata badaarraas kan nu baraaruudha. Mee wurtuun tajaajila iddoo tokkoo kun hojjettootaaf carraa akkamii fidee dhufe? Akkasumas rakkoo dur ture maal isaaniif fure? Environmentii hojjetaan keessa taa'ee hojjetu tokko baay'uma mijataadha. Akkuma argaa jirtan kana qulqullina qabaa, dokumentii garaagaraa qabachuu irratti hojjetaa kana dura baay'ee rakkataa ture. Dokumentii kana immoo bifa dijitaalaayizii ta'een karaa teekinooloojiin deeggarameen fayyadamee argachuu akka danda'utti. Addis Masoob teekinooloojiin kan guutameedha. Kunis humna xiqqaadhaan yeroo gabaabaa keessatti maamiloota hedduu akka keessummeessinu nu dandeessisaa jira. Wurtuun tajaajilaa iddoo tokko Addis Masoob damee kutaa magaalaa Nifaas Silkitti gosoonni tajaajilaa 114 kennamaa jiraachuu fi erga saaqamee yeroo gabaabaa keessatti maamiltoota 2900 ol keessummeessuu kan himan immoo hojii gaggeessituu wurtuu tajaajila iddoo tokko Addis Masoob Nifaas Silk Laaftoo Aadde Tigist Miliyoonii. Tajaajila 114 asitti kennamaa jira. Tajaajila amma har'aatti kennine keessatti uummanni dhufee tajaajila argachaa jiru baay'ee gammadee hojiin keessan baay'ee si'aadha. Nutti toleera jedhanii deebii kan nu kennaa jiranu. Standaardii yeroo tajaajila tokkoof kaa'ame daqiiqaa 30 fi isaa gadi ta'uu kan himan Aadde Tigist sa'aatii 12 guutuu giddugalichi tajaajila kennaa jiraachuus dubbataniiru. Tajaajilli nu kenninu ganama sa'aatii 1 walakkaa hanga galgala sa'aatii 1 walakkaatti. Namoonni hojii isaaniirraa galgala bahanii naannoo kana jiraatan dhufanis asitti galgala tajaajila argachuu danda'an jedhu ergaa dabarsuun barbaada. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed wayita appilikeeshinii tajaajila dijitaalaa qindaa'aa bakka tokko eebbisan akka jedhanitti Masoob hojumaata badaa hir'isuu irra darbee yeroo baasii tajaajilamaa kan qusatu ta'uu eeran. 20 ደቂቃ ከአንድ ሰርቪስ ለአንድ ዜጋ ማትረፍ ማለት በብዙ ሰርቪሶች ሲሰላ tajaajila tokkorraati nama tokkoo fi daqiiqaa 20 hambisuuf jechuun waan guddaadha. Umrii namaa sanatti yeroo akkamitti akka itti daballee fi yaaduu qabna. Yeroon qisaasessinu yoo walitti hidhame mootummoonni dadhabina isaaniitiin yeroo waggootanii lakkaa'amu jalaa balleessuu danda'u. Tajaajilli akkasii garuu maallaqaa fi yeroo keenyaas kan nuuf qusatudha.